arrabni Khadiijaati arrabni Faatumaati arrabni Muhammad yookaan arrabni keessan bintiidhaa fi ummuudha TikTok kanarraa hattisho yoona jechisiise warabbal qaba paastariin ta'an paastarii paastarii guddichan taala paastarii guddicha ta'a. Tarana amana. Hunduma keenya gubata qabame. Takka arrabni keessa ibid abad abidin TikTokii kana irra wallahi dhugaa jinin jedha bara TikTokii kana irra jetteen keessani gochi keessani mee waan naan jenne maal qabdan jedhan mee waan naan jenne maal qabdan wanni aroftin mee wooma naan jenne maal qabdan jenne fidhe hunda sheekina asla guyyaan warra TikTokii kana isiniif bakka kennee mara guyyaa kan beektani gaafan kaayiroo dhufe ana waan takkarraa quban qabu addunyaa quban qabu asii sheekanatti mudda dikkaanatti mudda guddaan mee yeroo san namni irratti hin duulle jira bar namni tokkichi naaf dhaabatan jiru yeroo san bar keessattuu gaafa biyya galeetiin kadiiriin naaf hin wallole san fa'a mee namni tokkichi isaa sanaa dubbatan jirtanii namni lakki wanni kun gaarii miti wanti kana sirrii miti gaafa jettanii namni naa dubbatame namni yeroo san naa dubbata jira rabbi jedhaati namni yeroo san naa dubbata jira nee bari numa hin jiru namni yeroo san naa dubbate bar hunduu kama naafaa sheekota laal kan akka eenyu sheekota gurguddoo amma sirra dawaa gootu warra amma garee shaadaa jedhee ijaarate kanniin hundi isaanii guddaan kun akkana suuraa kiyya maxxansee ganda akkanaati nama lallabutti ture bar nama lallabutti ture bar san hunda keessa rabbiin akkana dabarsee rabbiin akkasitti dabarsee asiin nagaye ta kana boodaatiif illee isan naa jira ana ta kana boodaatiif illee ana kana gaddisiisoo jiraate hin jira dhimmi tokko kaatiin obsine dhimmi tokko kaatiin obsine kan osoo hin beekin taanitti yaaddee mataan sulkoo jira sanniin malee ani dhimmi koomentii keessaniitiif dhimmi bajjoo koomentii keessanii nan rakkisu wake anko warra miidiyaa nama qaamaan hin beekneef takkaa dhiphadhe hin beeku nama qaamaan beekuu dhiphadhaa namni ammas keessaan suuraa kiyya iskiriinshot gootana ergite kun jechuudha ana tolti xallazee ishii hoolaa maala dhabaa madda dhabee ka lafarra deema jechuudha luukame suniif galaa miti inshaallah jinniin kamaan itu akkas kana godhu aniif jinniin eessa wal quba qabna yeroo isin laaltan barani rabbii kiyyaatti ammaanaadha bar rabbii kiyyaatti ammaanaadha namaan kophaa gaccufatee waggaa 4 jiraatu asabaa kophaa osoo fe'amee kufee hin jedhe namni bishaan naqacoo hin jirre osoo fe'amee kufee namni bishaan naqacoo hin jirre waggaa 4 kophaa cufadhu taa'eeti achi booda manuma keessa oli manuma keessa buli waggaa 4 achi booda mee deebii ati naa deebiftuun si ilaalame waggaa 4 miti guyyaa 4 akkasi jiraadhuuti kophaa kan ka'e guyyaallee ganamallee galgalallee akkasitti oli akkasitti buli akkuma kiyya kana qofa kan miidiyaa kan bichaa fayyadamii achi booda deebii ati naa deebiftuun ilaala san keessaayyuu akkasitti dhufee nama asirratti gizeeti waa jettan danda'uudha nama asirratti gizeesi waa jettan danda'uudha nama mallee qalbii laaffatu nama garaa namaaf na'u nama garaa namaaf laafu nama xiqqaaf guddaa dhee addaan nama hin qoonne nama achi nama hin qabne nama as hin qabne
asuuta jettutunne wuce nuti ka canna qabnu ka biraa isaan ka barreessan ka biraa ka yaadan ka biraa isin ka yaaddan ka biraa maa warri hajjabattaniitiin osoo hiyyaba keessa teettaniitiin rabbiin kiyya jedhe naa jedhu gaarii hiree gaarii rabbii naa baasu warra bilka baasii yoo akkana gabbaa'e dayyuus akka kan keetii 100 harkisee ol deebi'uu danda'a akkanuma yoo gabbaa'e habiibi sa'aatii ammaa kana wallaahi akkanatti salphii deebisee ilaalladheetiin ati naan taane situ naa ta'a situ ati naan taane kun naan taane kanan naa ta'a kun naan taane kanan naa fayyee nama akkana laalee kanaa miti kana dee akka barbaadetti heerumuu naa danda'a osoo ciisanii ka'uun suusii ciisanii ka'uu qabu taateeti suusii ciisanii ka'uu suusii dhalanii ilmoo fuula dhiiraa irratti darbanii deemuudha bakka dhalee yoo hin taane yoo ta'e waliin jiraadha yoo hin taane immoo fuula isaa irratti darbee deema jedhuudha osoo kaawwan na keessa jiru taateeti jechuudha suusiin akkasii na keessa hin jiru suusii dhaleeti yoo jedhe ilmoo kiyya hin guddifadha ilmoon kiyya eenyummaa kooti ilmoon kiyya jireenya kooti jedhutu na keessa jira tigalee wallaa kan akkasitti na keessa jira dullummaa isin argitan tanattuyyuu waggama 60 isin argitan tanattuyyuu arrima adii isin argitaniin tanattuyyuu ani wani na keessa jiru maal innini yoo dhalee jedhe takkallee yoo dhalee akka kuruphee takkitti dhale saniin guddisaa waan jedhu na keessa jiru malee dhalee yoo jedhee yoo dide fuula isaa irratti gatee deema waan jedhu fuulsi na keessa hin jiru yoo nan taane bira ciisee ka'ee waggaa takka booda biraa hiikee nikaa irraa addaan deema waan jedhan jettu na keessa hin jirtu suusii harmallummaan qabu warri harmallummaan isiniif noormaalidha deemaan irra deemaa taa'atii shiishaa keessan bakkisaa warri jaarsa mana gadariitanii shiishaa dhiirsa godhatta andu'ee isa akka isin caaluun beektanis jaarsa mana adiiteetiin kaarotiidhaa fi shiishaa jaarsa godhattee teettu dhuftee anarratti hin yeetti Rabamti bultii gaarii itti haa hiru. Mardeen gaddaa ka Harargee waliin caffarti barana ka Jimmaa waliin caffartu argitan bara dhufu ammoo Wallagga tokkicha Wallagga wayii heerumte bara itti aanu ammoo Arsii heerumte waggaa 7 keessa jaarsa 7 heerumaa ka haadha faateetitti dhuftee ammoo dawaan raggoote. Waggaa 7 dhiira 7 heerumaa. Hiittee bar kama jedhan bicha hiittee bar. Ati maal baakeetii jala kana komentii godhanii yoo cee maalii Jimmaadha jettanii jee. Dhalcha Ahmaddiin Aggaaroo sammuun kollofame. Sammuu kulfiidha. يا لمد والله تبرنا وتاتا تجابستي والله تعبأ Malee lafakaatanii miti deemtanii gara hojii keessanii yoo deemtan maal isinii qaba? Leenji galatoomee abdii. لبو أي Deemaa gara hojii keessanii reef lafakaatanii miti gara hojii keessanii deemaa. Viidiyoo waraabatan boosotadha. Baaraalii isiniif baarii poost isiniif godha dhufe. أوكي Yalla. Waan irra furafee ka'ee jira. Ispoortii kiyya deema. الجاه Mare, gama tokkotti jijjiiri yookaan kolfi yookaan wanna jedhe si fakkaanna. Bar qixaatii qaxxaamee barbaree nyaadhee bar mul'isaniifi. An taphatamoo Dhugaa. waan biraatis hin jijjiirani. Waan biraas wayii barbare nyaata. Shogaarraan qabdanii dhageettaniis warri barbare nyaatan kun. Warri barbare nyaatan kun shogaarraan qabdan. Maal gaarii.
Amiyya kam jedhata. I miss you lalloo kita. Gana singaliidha inni ni. Biiftuu kun immoo kaisaa hin beekamu wal keessa. Amiyyaa ati akkam? Akkuma tamme. Dambaateen irraan eeguu qabaa jedhe. Irraa eeguu qaba jedhe. Isatti hinaafuu qaba jedhe. Ka isiin dura waliin turtee kaatee addaan baateen. Dhiirrillee ka isiin illee jedhe ka inni dura addaan waliin turanii kanii addaan bayaniin san irraa guyyaatti dabalamte irraa qabdee isarraa eeguu qabdi jedhe. Maaliif jennaan jedhe ijji wal baratte walin saan walitti garaan jabaattu. Ija qofaadha ka wal barate katamman haatu. Wanti wal beektu walitti garaan jabaattu jedhe. Akkasaan atamma garaan ullaafu immoo. Akkasanii bara nama jechuun argitu si argee jennaan see gadhee bara. Lakki kennaa durumarraa wal seera gara. Namni wal beeku garaa walitti hin jabaate jedhee bara. Sun dhugama. Yaa. Maarree maali jirtan?